أيجي رحين السلام عليكم. مي دالي مليشان مالجا. Biyya ijaarree dinagdeen biyya ijaarree ijoollee keenya barsiifannee harree biyyoota guddatanii dhaabna malee hiyyummaaf gadadoo qawwee bilxiqinnaan nutti laatteen uummata keenya garboomsinee miinee hin balleessinu. Injifannoon kan uummata Oromooti. Misoomaan biyya ijaarree. Jara keenya galatoomaadha. Baga wajjin dhageeffanne. Laal mammaa isa tokko na yaadachiifte beektaa. Mammaa isa kitaaba ilbiisni tokko. Jaartiin duraan jaarsii wanna qooqee qabu tokko heerumtee beektaa. Kana tuffattee biraa deemtee beektaa. Kabiroo heerumnaan. Alangaa kanatti jaarsii duraa sun dhageeffatee. Nasiiti boci amee Ijoollee Oromoo tan gartee olii gad ariitee miskiina ta'ee sayyiituu nyaatee garaan qabu. Kan taa'ee jimaa qamee gartee rabbii isaa kadhatu kana liibii yaadu. Kana yaadu asuutii kamittiin deemaa yaadu kana jiigale. Hojii dhabuudhaan mataa garagalcha kana ta'e. Horiiteeti dhaadattee gannadii isaa qabaa jettee wuuyi jettee. Ijoollee woboo bosonaa kana bira dhayite siigalee kana gadamsaa fi gartee huruphoo kana ajjeesee kana wajji guyyaa dheeraa utaalaa oolu ka yaa rabbi naa baasiyyuu ka makkalakiyaanu yaa rabbi woboo wajji wal nangarsiisin jee kadhatu siigalee kana bira horiitee dhayiteeti siigalee amma kunoo haaree shahaadaa qabachuu jirti garuu wanni woboodhaamu shahaaduma qabachiisaa malee gartee ilmaan fi jaartii miskiina tana tawaan nyaattu garaan qabne tana dhiisanii biraayaanii gorsitanii osoo gadhiiftanii hedduuna tola waan godhan hin qaban gaa walii qabee gate erga nagaan jiraadha.